السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمع الكفونة والدفتوتنا في كبيرمتوتا كوكيتو أكم زرت ربولينتي أنا جيك أبداني كسم نجيك أبدان أبدين قبا نجيان قبا الحمد لله. أرس فيديو براتي ولدت ديويني زرا فيديو كينا هنجد ما داودا Harus aku dura lupa garudura rasanya gara-gara mau pasien juga sudah kino bupa akkanak tadaya fatan jechuudha adii fi boora jechuudha kan garaa keessa saniifi garagaratti makiinaadhaan seensu jechuudha. Kanas kino sun adiidha. Adii buupha matakkatti booraa fi adii sana adda baaftan jechuudha. Kino saamunaa fakkaata akkana garagaratti jechuudha. Zayitii kophatti sanitti naqu jechuudha. Adii kanatti osoo hin taane sukkaara kun heliidha. Helii tashaayii godhassanii namoonni beeka. Kunni lamaan kan itti naqame kun vaanindaa fi beekan paawudariidha. Kuni daakuudha. Isiyyoo guddaa godhachuu godhan hundayyuu gurguddistanii itti naquu dandeessa. Garuu waan xiqqoo waan jechuu barbaadu. Kan afaan arabiitiin kristan jedhaniini garuu afaan biyya keenyaatiin hin beeku. Maal akka jedhamu hin beeku. Kino akkana jira. Kunis isuma xiqqoo bifatti garagara malee isuma. Kan hin daakamin illee jira garuu an ofii yaadaake malee daakamaa miti kan inni jiru jechuudha. An ofii daaka. Kun aannanii ani kobbee tana takka itti naqe jechuudha. Kobbee tana takka qofa itti naqe. Xiqqoo siin oolchise as keessatti. Kuni killee adii isaa keessaa san addatti makiinaa godhe. Adii isaa san keessa san jechuudha. Kan akkana gubbarraa addaa turan. Aannan jala jalaati ijjataa deema. Barada siskanii isa kana jechuudha. Isa kana.
akkuma kan duraa sana zayitii xiqqoo si jala gajjabeessu maaliif itti qabata waan ta'eef daakuus xiqqoo asii akka booda irratti ittiin qabanne. Kaanii duqeetii wajjin itti naxxan malee kana dammootu gubbaarra akkana gootan jechuudha. Ka xiqqoo baay'een bulanne isaan dammootu duqeetii wajjin seenanii kuni dammootu duqeetii wajjin lixii gubbaarratti naqan jechuudha. Kinoo akkana jira amma gaazii keessa kaa'u qofaan naaf jechuudha geessaa jira. Wanta isiniin galle dammootu komantii jalatti naaf barreessaa. Daqiiqaa 30 booda walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jedha. Kinoo formii keessa galcheen jira gaazii keessa jechuudha. Akkana jira walitti deebinaa daqiiqaa 30 booda inshaallah. Kinoo daqiiqaa 30 jaa walitti deebinee jirra. Kinoo kana fakkaata. Maashaallah baay'ee bareeda. Kinoo kana fakkaata. Kinoo kana fakkaata. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaaf isin jaa. Warri maatii keenya hin ta'in subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Warri maatii keenya kan dammootu komantii fi like godhuudhaan bira dhaabbadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii.